Bismillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam jirtanii nagaa fayyaa keessanii baga naga jiraattanii. Alhamdulillah an nagaa jira rabbiin galanni haa ga'u. Asumatti aansee namni sagalee kiyya kana dhageeffattanii yookiin namni viidiyoo kana argitan hundi keessanuu sheer walii godha. Nullee haa ta'u nu hundi keenyaayyuu wal jaalanna wal kabanya amantii keenyas walii kabanyee jiraanna. Haa ta'u namni tokko osuma beekaa fakkaatu osoo abbaa amantii fakkaatu osuma nama gaarii fakkaatu badaan nama keessaa ka mul'atus nima jira. Kanaafiyyuu nama kana jechuudha inshaallah rabbiin isa haa qabu bakka inni jirutti nama kana rabbiin haa qabu. Namni kun waan fedhes haa ta'u seeratti dhiyaatuu qaba. Kanaafuu sheer walii godhaa ana osoo hin taane kun dhaamsa uummata islaamaa hunda viidiyoo kana sheer walii gochuun nama kana akka seera jala ooluu fi ammas nama biraatiif akka barumsa ta'u nu bira dhaabbadhaa isiniin jechuu jiranii sagalee kana walumaan dhageeffannaa isiniin jedhaa hunda keessaniyyuu waan akkanaa kana dhugaa rabbii osoo waluma kabanyee wal jaalannee jiraanne bareedaadha. Nama walitti buusuun biyya keessatti rabshaa uumuun nama wal jibbisiisuun gaarii miti. Keessattuu namoonni amantii kana keessatti gahee qaban yookiin abbootiin amantii jechuudha. Eenyullee haa ta'u nuti nama amantii keenyatti bu'ee dhugaa rabbii wamma fedhellee haa ta'u haga feenillee wal jaalanna haga feenillee wal kabanye bakka amantii kana walii eeyyamuu hin dandeenyu. Eenyullee amantii ofii lubbuutti jaalata. Akkasii viidiyoo kana sheer walii godhaa isiniin jedhaa mee sagalee kanadha walumaan haa dhaggeeffannu. Inni biraatiyyuu baqate jechuudha yeroo dhumaa jechuudha yeroo marii keenya irratti afaan Amaariffaatiin. Haa ta'uti garuu wanti isiniin jechuu barbaadu kaleessa erga inni biyya akkam baane godhame booddee erga poostii garaagaraa goone booddee odiyoo garaagaraa yookiin viidiyoo garaagaraa na bira gahaadhaa ture. Sana keessa waan na ajjabe tokko jira bakka na sirrii na dhaggeeffadhaati waan gochuu qabdu gootanii jechuudha. Bakka mana isaa banatee galgala na fakkaataa viidiyoon har'a na qaqqabe. Qeesiin daaqoniin qisiisota warri jedhaman warri gurguddaan warri barsiisota jedhaman maal jedhaniini waan gaarii hojjette si waliin jirra bareedaadha baga goote abshir si duuba jirraa jedhan kan jechaa jiru taraa akka keessanii asirra jiru miti. Daaqonota qeesota sinii galee zammaariyaan warra zammartu faarfattu jechuudha. Hundi isaanii si duuba jirraa nunis si waliin jirraa jedhani. Waan tokko sirriitti jala muree isinitti hima. Baga waliin jiraattani. Amma musliimoonni wanti nuti eegnu tokkoffaani majlisni akka be'ee waan kana yookaan seeraan gaafatu yoo seeraan hin gaafanne uummanni musliimaa ofii isaatiitti beeka ofirraa dhawu hundi keessan viidiyoo mataa keessan akka dalagdan barbaada. Dhaamsa kooti kun viidiyoo mataa keessanii majlisa irratti amantiin keenya nuuf haa kabajamu amantii keenya kan namni itti taphatu Itoophiyaa keessatti gochaa jirtan warra majlisaatti dhee hundu akka be'e viidiyoo hundi keessan hojjettanii majlisa irratti dhiibbaa gochuu qabna. Wambarii isaanii irraa kaanii yoo barbaadan gadi irraa bu'anii yoo barbaadan waan barbaadan haa ta'an jechuudha. Wanti jarri nuu godhan tokko hin jiru. Nabi Muhammad arrabsamee kee masjiida bakka fedhanitti ijaaranii waan barbaade bakka barbaadetti godhanii maal faayidaa naa qaba? Isa toluu qabu hin tolchine waan ta'eef hundi keessan gaafa ቢሊየን ሙስሊሞች ህይወታቸው ሊሰውላቸው ቅንጣት ወደ ኋላ የማይሉላቸው ነብይ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይህ ተራሰው በክፉ አነሳቸው በአደባባይ ሚዲያ ላይ ዘለፋቸው ወላሂ አንድ ወንድም ምን አለኝ እኔ ልጽፈው ይከብደኛል አለኝ የተናገረውን ነገር እኔ ልለው ይከብደኛል አለኝ ይህ ድፍረት በጣም ከባድ ነው በጣም ህመም አለው ወላሂ እኔ አባቴ ቢሰደብ ዝም ብዬ አላየውም እተናነቀዋለሁ ያንን ሰው አሽረፈ الخلق ነው የተነኩት ለምን እንዲሆን በኋላ እናየዋለን ግን ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ማን ናቸው ምናልባት ይህን ፕሮግራም የተከታተላችሁ ወንድሞች እህቶች ለዚህ ሰው ስሙን ልጠቅሰው ለማልፈልገው ሰው አድርሱለት አላህ ሰበበ ለሂዳያ ቢያደርገው በጣም ብዙ የጠሏቸው ሰዎች ነበሩ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምንድነው ያላቸው ሰሃቢው እስልምናን ከተቀበለ በኋላ ያ ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በዚች ምድር ላይ ካንተ የበለጠ የምጠላው ሰው አልነበረም ወላሂ አሁን ደግሞ ካንተ የበለጠ የምወደው ሰው የለም ነው ያላቸው በዚህ ሰሞን በሚዲያ እየተንሸራሸረ ያለ የነብዩ ክብርን የነካ
ነብዩን አይደለም የደፈረው ነብዩ ማይደፈር ስብዕናና ክብር ያላቸው ነው አላህ ከፍ ያደረጋቸው ነብይ ናቸው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምንም የሚሹ ሰው አይደሉም ግን ድፍረቱኛ ነው የክርስትና እምነት ተከታይ ወገኖች ቤተ ክህነት እስልምናን ስንሰብክም ስናስተምርም ሰዎች አመነውበት እንዲመጡ እንጂ ሰዎችን አስገድደን እንድናዝ የታዘዝንበት ዲን አይደለም አድርገንም አናውቅ የትኛውም እምነት ክብር እንዲነካ አንፈልግም ያም የታዘዝነው በቁርአን ላይ ነው አላህ የሌሎችን እምነት አትሳደቡ እምነታችሁን ታሰድባላችሁና ጌታችሁን ታሰድባላችሁ ስላለ ይሄንን እናናደርግም ሰዎች በአስተምሮት ይጥሩ ይስበኩ አደባባዩን ይቆጣጠሩ ችግር የለብንም ሐቅ ያለው ሜዳው ላይ ይውጣ ነገር ግን የእምነቱን ረምዝ ይሁን የእስልምና ከነፍሳችን በላይ የምንወዳቸው ነብይ አንድ አይደለም 100 ጊዜ ፊዳ የምንሆንላቸው ነብይ መንካት ግን የዚህ ኡማ ክብር መንካት ነው ስለዚህ ዝም እንደማንል ያቆት ይገባል እንደ ተቋም እንቅስቃሴ ተጀምሯል እስልምና ጉዳይ ተቋሙ ክስ ይመሰርታል ይሄን ድርጊት ዛሬም ትናንትም በፈጸሙ ሰዎች ላይ የህግ አስከባሪ አካላቶች ሰዎቹ በህግ ቁጥጥር እንዲውሉ አላስፈላጊ ነገር እንዳይደረግ እንዲያደርጉ በህግ ተጠያቂ እንዲሆኑ እንጠይቃለን ህጋዊውን ስርዓት ተከትለን እንሄዳለን ይሄን ያነሳሁት እናንተ ወጣቶች ዲናችሁን ስተው ይሄ ነው ማንነታችሁ የሚመጣው እናንተን የሚደፍረው በማንነታችሁ አይቶ ስለዚህ በእናንተ ዘመን ነብዩ መነካት ሞት ነው ይሄንን አስቡት ለሩማት ላይ እነዛን 50 ሩማቶችን ሲያስቀምጧቸው ወስያቸው ምን ነበር በሞት እንኳን ቦታ አትልቀቁ ነው አይደል በሞት ዱቲ ትትቃታ ሀፉረ ኢሳኩ ታቱርቲ መሌ አደምሳ ገዲገዶን አከና ረሱለን ወረብሳ ዮ ኦፊን ከበቺፍነ የሮ ከሙ ኒቦሳ ኢሚኩን ሴራ ኦሊ አመንቲ ሚቲቆሳ waan dubbatu beeka namni qabu sona jallataa dadhabne warra sammuun onaa kan kabaja fedhu namallee kabaja daangaa walii eeguu amantii ajaja muslimni dhugaadha dhaabbatee laalu badii wanti nu qabnu hunduu amantii teennaa gati tarkaanfiin har'a dhufu isa biroollee dhaabaa deebii gahaa haalaan nu qooda kenna shabaaba obsinee garaan laannu kan amantii nu jibbu barnoota laatu qabna warra wal duukaa sirbu gar tokkee qaama isaa osoo inni ilaalu ciraa akka hunduu daawwatutti baasaa allaattii hiraa tasaa hidhamuun qabu hanqisaatii hambisaa foon qaama isaarra jiru zayitii ho'aan damtisaa sooshaal miidiyaan kun dabeessas godhe goota tarkaanfiin nu fudhannu akka ta'u barnoota fidaaka abii wa ummii yaa rasuulallah sallallahu alayhi wasallam Sana is never cast. Associated is never cast. In Turkey, but what? Gara jawab aja. Namni kirki bande gara jawab. Dah utar dulu. Najash. Khadijah. Hela bi muwasikaba. Hela bi muwale kamnu sikamba. Numin dibili nuraga biwanu diba. Allah ya jama. Hela bi muwasikaba. Hela bi muwale kamnu sikamba nunin debini nuraga ziwanu diba isa sodanan soda makhluka Allahu akbar هذا بلم بكوا وندا والله جميل